Happy, happy, happy. Ah, 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 ah. Andi sau gannizenal. Nama tokko argite. Kafanu betusin, kafanu. Andi sau gannizenal. Happy New Year! 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 Arraga sila ayana barahara kesa wanna magamachis wan haradan malesila gadimba amuture. Ayese arramo wani nama arsuway wan nama arsuway tinan dufe. Jawar Muhammad Party Marara kesa sene. Baka. Wassalamu alaikum. Tasanabbate gabba. 2020 ka Oromo Wust ka Hawasa zallo gubbale wadeza. Baka tanko ballele malanno. Jawara wala garedan rukutamaicho. Garedan. Jawara ma ofitti tabatecho. Ingale baka Hawasa kesa. Yachun afko ilal jara kenya. Afko wajinna kerabate. Wassalamu alaikum. Amma gare tokko ta'ee jira jechuudha. Hawasa keessaa ba'e. Garee paartii tokko ta'ee jira. Amma booda xiinxallisaas hin dhumatee dhageesse. Utuu akkasitti nagaadhaan taa'ee wayya ture. Namni akkasitti yaanne dhugaa rabbiitti an akkasitti yaanneen. Ani paartii gaaddisa jedhan sana keessaan utuu isa ta'ee gadi ba'e gaaddisa. Dhageesse. Gaaddisa ta'ee gadi ba'e lammaafaa fudhate. Wassalamu alaikum. Namni qabu hin jiru ture. Amma hedoo tazaffaqe. Ilaal. Paartiin kamiyyuu warra wal madeesseedha. Paartiin Oromoo ofii walitti araarama. Dhugaa rabbiin isinin jedha. Walitti araarama. Hundi isaaniiyyuu wal madeessanii jiran. Afkoon adda bilisummaa Oromootti in araaramu tasuma. Kijiba dhiisaa kijiba jettanii. Tu araarame arramaan in araarame waggaa tokko bara. Eega galanii wal bira taani. Carraan argame tu araaramuu danda'ani. Utuu walitti jaarmiyaa tumachuu danda'ani. Dhageesse waggaa tokko maal eegan. Amma ji'a 4 tafee bar filmaataaf. Maaltu hojjeta baree amma booda hin jiru. Waan tokko isinima. Ijoolleen hundinuu tasuma wuxxifataa jirti. Warri argitee aktivistoota jedhan. Ofiin jette malee nuti hin jenneeni. Aktivistoota warri ofiin jedhan hundi isaanii takkaa gara uummanni ilaalle jarri. Takka bakka uummanni jiru sin jirani. Andugaan isinitti barageeffadha. Biyyattii sana keessatti kan Amaaras garaa gubu. Kan uummanni Oromoos jaallatu adda bilisummaa Oromooti. Ta'achi qabdanis as qabdanis adda bilisummaa Oromoo malee wanni nama baasus hin jiru. Garuu adda bilisummaa Oromoo hooggana hin qabu. Dhugaa rabbiiti. Hoogganni eessa jira? Kunoo kaafaa'ootti galaa hoogganni ijoollee akkamma silaa Jawaar kana. Ijoollee silaa aktivistoota dhattee OPDOtti dabalamte sana. Ammalleen wannaan abaa'oo rakkoo qaba. Dhugaa rabbiin isinitti dhaggeeffadha.
hoogganan qaban kaayyoo qabu garuu kaayyoodhaani kaayyoo adda bilisummaa Oromoo malee wanni Oromoo fayyisaa hin jiru. Kaayyoon kan adda bilisummaa Oromooti. Hoogganan moo hin qaban? Akka akkasi. Hoogganan qabanii garuu ijoolleen amma lafaa yaa'aa jirtu kun yoo itti dabalamte isayyuu waggaa 3 nama gaafataa bara. Yookaan qabsoo seenuu qabda jedhaa gaara dhattee waggaa 3 taa'uu qabda jedhaa yookaan ayyu duree ta'uudhaaf waggaa 3 olii bosona taa'uu qabda jedhaa. Amma ijoolleen argite barmoota qaban gaara mul'ataa galuu qaban caakka waggaa 3 jechuun hooggana ta'uudhaaf egaa jechuun seera isaatu hidhaadha. An dhugaa rabbiin isinitti himaa bara maal boleessa waggaa 30 olin keessa taa'an seera isaatu hidhaadha. Amma ijoolleen barattootaa kun dhattee keessatti hoogganuu hin dandeessu. Waggaa sii kaa'a. An amma mucaadheen gadda mana hidhaatii ba'e malee hoogganuma gadi ba'ee waan gaarii dubbatu jecha haasaa babbareedaan arraba isaarraa ba'u hin argine adda bilisummaa Oromoo keessatti. Toleeraa waliinan turee waliinan guddadhe bakka birattan guddadhe toleeraa. Kee Daawud akkasi gaafa niidhaa ba'ee jalqabe Abdii Raggaasaa hunda isaanii hin beekan hundi isaanii jaalakicha cubburra kaa'uufi miti tokko namni argite hooggana jaarraa 19 jarri hooggana jaarraa 21 hin fakkaatan tasa of haaromsaniin deeman hooggana argite kaballaadhaan namatti fiigu faa bara booksii fa'i namatti fiigu hooggana akkasiiti. So kaayyoon adda bilisummaa Oromoo malee nama hin baasu. Garuu hoogganni immoo hin jiruun beekamaadha. Yoo danda'ame kanumatti dabalamanii argite haga waggaa 5 tokkoo gaa ammas dhiibaniituma filmaatuma kanatti galchanii achuma keessaa yoo danda'ame yoo gad dhufan gaariidha. Yookaan immoo dhageesse kaayyoon kanuma adda bilisummaa Oromoo ta'e jaarmiyaa haaraadhaan yoo xaaxaan nama baasa yoo silaa eeyyamatti argatan yoo gadi ba'uun filmaata ammaa seenuu danda'an ta'e akkasiin nama baasa. Afkoo keessa seennaan Jawaar wassalaamu alaykum gannazamee jira. Tagannisoo albaqa du'ee jira jechuudha. Amma akka dheengaddaatti naman argatu jechuudha. Taasumayyuun argatu nama. Akka dheengaddaatti taasa naman argatu. Itti deebi'ee ilaal gurbaan sun argitee rifeensaa rabarraa na buqqisa. Hin kijiba jedhaati. Itti deebi'ee naman argatu Jawaar. Maaliif? Warra kaa'oo keessaan ol lufe hunda isaanii argineen. Eenyu iddoosaa eenyu iddoosaa maarree jedhu tokko kan Ameerikaadhaa waa babarreessaa nageessaa iddoo duubeen jedhan tokko. Dhageesse hooggana aadaa keessaa ba'e. Kan kaafaa'ooti moo abaa'ooti moo hin beekan maqaa isaaniiyyuu hin beekan maraaraadhuman jedha. Hooggana maraaraa keessaa ba'e. Inni amma mataa hidhatee argite opidiyoo wajjin galee dhaabbatu kun nama seeraati immoo jedhame durii argite aktivistoota keessaan namni intervuuta waan seeraa irratti gaafatamaa ture isa. Dhageesse namni immoo seera kolaasuudhaaf galee biyyatti opidiyoo wajjin dhaabbataa jiru isa waan akkasiiti argite. Ani 2009 moo 8 waan akkasiiti natti fakkaata. Dookter Maraaraatu biyya kana dhufe. Hin dhufani. Duraanuun dhufu yeroo hundaa yeroo eebba isaanii siyaasi danaagittee eebbifamanii yeroo adda addaatti wal argina. Abashaatu waame kora waameef kora Abashaa waameefi 2008 natti fakkaata yaa filmaata booda
أما أمستردام التكرة ومن جرانيت جولنا بشا غازت نيوتا في أرجتي وركسا كسيتونا بيكونا بالبلاني نوامن والجاي جريرن جناني جولي أباوت بالبليو جارميار ماسكيسا والجنجر جولي وامني والنن إلا نم توكمو أكا غافين غافن نيولينجن ماليف habashaa keessatti akka isa waa gaafannu tokko iyyuu barbaannu tasumayyuu waan isa mormu hin barbaannu amma innanne teenyee aga jarri gaafatan isin oromoo harkaa qabna jettanii ለምን አልተመረጣችሁም ይጀኔን ያኔ አኖ ቶኮ ጋዜጠኛ አበሻቲ እኔ እኮ እዛ ነበርኩት አልተመረጣችሁም ጀናንቲ አባው የሌለበት ኦሮሞ ህዝብ አባው የሌለበት እኛም መርጠዋል ጀ አባው በቃ ጅረት ነው ወላሂ ቢላሂ በቃ አባውን ጅረት ነው ፊላኒሩ ጀደው መንሮሞ አገሴ አማ አባውን ቢያጅራ ዋንተኮ አካይኒን አርገነ ጀለቡራና ቤካ ገሩ ሀዩ ጀባዳ ዶክተር መራራን ዮናምኒ ተኮ ይሰፊለታ አናላላ አባውን አጅሩ ኢላል ኢጆሌን አክቲቪስቶታ ኩን ቱ ወል ጃርቴ ገም ተኮ ባቴለ ዮ ሀርካ ወልቅጠፋ ያ ወከተኮ አርገተም መለ ወኒ አባወራ ሀርካ አርገቱ ተስመንጅ uga walitti mun mogari abawni mo hoggana akkan kamne ani jala mureen lafa kaayisnittima kuno namuma hoggana fakkatu hogganuma gudda nama fakkatu koloneri gammachu ayyana malen arginen qorrat jechun wan inni hasaw ejedallen hasaw bar मैं गाफी तरबू जरा देविसा लाला कावर रखानी अक्कत जरा मले नासान इन्नी कुनी कत बका इजोल्ले नुमा बरा खनाती है खय्यरों के सजिरू खय्यरों डानिस देमू दंडव खयरोनी सिसम इसा रकिम वर्रिकान यरों रच ईसा जिरनी यरों kan jaraati miti rach isa jiran sire godhatani tokkolle yaro wajjin adeemu hin dandeenye nan beeka maqalaxafa jiru kanaafi hogganni as jira bakka biraa jira faffacee jira hogganni ni kana daao ni kani kan kamal kes inni kan opidio kes is nama kamna hoggana ni kam video duutetti da isi duute sana keessa nama kamna bar agese ODF dake adao ajjes sana keessa isila nama kamna tur amma duaniru dua gale dua jese agenyeush sole amma boda argite nama biyalas kabiya kesas jawar hinkabu ammar kawolkit amman kab warri kawawo jallatu jawari ni jallat warri kawawo infene enyu kawawo da mosimal makarsa warri marara infene jawari ni fet akasta eka isatu bakka hintanetti daqe zaffaqameko mai hon botano edoe yegabba amma innis wa sadate qaba shanen immosisani shane jede arab samiti mal abiyu shane jeda bar abao shane jedani
hoogganni jaraatis kan oppiidiyoo ajajoonni poolisaatis holola shaneeti jedhaa bar kijiba shaneen of tufaa jedhaa bar akka jedhee wanni kun mataa jaraa keessa jira yoo kara kanaan argite korraapshinatti hojjetanii darban malee isii kanaaf jecha namni ABO'dhaan hidhamaa jira amma shoror keessaa jiranii maquma ABO gaaffii ABO'tu agese gaaffii sadhumaati baqa mootummaan isin rakkate bara የመጨረሻ ጥያቄ ነው በቃ ንቅንቅን እንጅሩ በር አማ ኢሳፍ አርግቴ ወኒ አርግቴ ታካው ሾሮር ኬሳ ጀዱ ታካ አማራ ፊጣ ጀዱ ታከሞ ማሬ ፊጣ ጀዱ ዋን ጀነን እንቀበል ሶባ ኢላ አካ kan Tigray san akka kan Tigray sana akrari hamad Oromia rat diridir yellawum baka diridirin kabubar ha warumana asam bennenu tijennu sun agese asalle walla lamale kayo rat jabot qabatani ciccan gadindisan warri gaggaragalumaa barri gaggaragalle dadhabne barnuti hundinuu gaggaragala turre takka dargii taana takka yaappataan takka meessonii takka marree takka ABO takka odeeppaa takka islaam takka marree waldaa araaraa takka marree hin dadhabne garuu ABO'n eega gaafa bayeeti achiisachoone jechuun baay'ee wannaa qaba diina hedduu qabaa hidhamee taa'e akraariidha dhugaadha jechuun akraarii jechuun egaa waan qabe jabeeffata garuu namni of jaallatu gaarii beek namni of jaallatu namni faamilii isaa jaallatu ijoollee isaa jaallatu ollaa jaallatu gaarii beek nama biraallee hin jibbu kanaafi wala kawao kesani wala kan kamal isla wara qado watani ala baji jiran wedani age ye ala baji jiran ala bara ka dorgomu ABO madenju enyunu dorgomu nandam wonni huddimmo ABO dumarra dhufen alaba kani mararas kasirna gadatis kanopidiotis ABO dumarra dhuf hundi sayu ABO dura matase gadibe wonnan sirna gada melbarratti matase gadibe isumarra fudatan abandula faisarra fudate male wonni haran opidion nu fidden jiru qubes kan nu fide ABO'da kadanga sarare demis ABO'da kanamba filamuuf demus ABO baka garu hoggana rabbiin nu fadalchuun ebbakiyya agadandametti jajjabaadha hogganatti dhufuun hoggana ABO keessaan dhufuun hogganatti jajjabaadha garu Oromiyaatti ni dhumna ilal hogganatti dhufuudhamna malee Oromiyaatti ni dhumna amma wanni amma nu barbaachisu ammoo hogganatti dhufuutun ta'in Oromiyaatti dhufuudha Oromiyaan nurkaa ba'uuf deemti Oromiyaan karoora argitee bilginnaatiin nurkaa ba'uuf deemti nagese shikaala abiyyi lafatti rukutaa jiruun Itoophiyaan biyyattii sun Oromiyaan diigamuudhaaf deemti Oromiyaa ka dandamachiisuudhaaf deemu ammoo kan dandamachiisuu danda'u ammoo mararaas miti ABO shanee Tigreen jibbitu sana ABO shanee opidiyoon jibbitu sana yoo waqarree gadi dhaabne malee nagaan arganu isuma amaarri jibbu sana isuma gadi dhaabuu qabnaan hoogganan qabnu beek akkuma Eertiraa taana nan beeka irra guddaan hooggan isaanii
amala Eertiraa sana fudhatanii deemaa jiru. Jechuun diktaaterummaa wayii qabu malee biyyattiin bilisoomsu beeke. Biyyattiin bilisoomsu. Biyyi wala taate jarri nu agarboonfatani. Bakka hundatu wannaagar no. Dhugaan jirtu kana. Yoo dhugaa dubbadhu naan jettan kanuma. Biyyattiin ammoo ilaal namni tokko haganan tuqu Oromiyaa haga kana haga xurii qeensaa nam tokko argitee hin tuqu. Aabaa'oodhuma jechuudhaanuu kabajamtee ni jiraatta. Biyyattiin hin kabajamti. Dhugaa rabbiin isinin jedha. Akka amma salphanne kanatti kana nu kabachiisuu danda'u aabaa'oodha. Hoogganaan immoo rabbi nuuf dhalugaa dhaloota ammaa ijoolluma ammaa fa'aa yoo itti dabalamtee tarii achi keessaa waa arganne hin beeknu. Yoo tarii kan akka ayyaanaa sana fa'a eenyuun koloneel Gammachuu fa'a rabbiin nuuf heddummeessu ankanuman jedhaa Jawaar wassalaamu alaikum. Ani nagaasitti dhaammadheera. Ummanni Oromoos akka nagaasitti dhaammatun barbaada. Bakka galtee jirta. Amma booda miidiyaanuu argite garee godhata jechuudha. Miidiyaa dhumti kan keetuu garee godhata jechuudha. Amma akka qoraattiitti namni of sodaachuun isaa amma jechuudha. Dhugaa rabbiiti gaa. Maal taaree afati namni bar gara jiru faarsaa miti. Gara jiru faarsaa bar. So bar shaneen bar maal isin reediyoon Adaamaa isin boqqolloo jennuun hay jaallatteeti. So OPDOtu harkaa qaba Abiyyitu harkaa qaba. Kanaaf yoo argitee kijibde malee yoo waan jaraa haasofte malee masgiida gubatun dabarsitu dhageesse. Abiyyi biyya alaa dhaqee dabarsitii. Isaayyaastu dhufeef dabarsitii argite akka godhan nama dhumate hin kaasanii dhageesse. Rakkoo biyya keessaanii dhossu akkuma duriitti soo jaallataniit ilaal. Aabaa'otu mana baankii saame jedhu ofiif saamaa turan. Kamaal galchuutti masakkareera. Mana baankii saame ofiif jedhu mana baankii saame eessaan naqamee rabbi sodaadhu. Ofiif argite bakka tokko ilaal mana fooqii tokko kennaniifi achitti hidhanii jennaan achi taa'u akka miskiinaatti Daawudii fi wanna afaan ijoolleen inni afaan libira. Amma inni deengadda hidhaa ba'e faan hojii faa barbaaddachuu dhaqa. Dhaaba ta'ee hojii barbaaddataa bara. Silaa akka addunyaatti eega oofisa banaterraa qabee damooza mootummaan kennaaf baajata mootummaan baasaaf. Akkasii bara. Mootummaan baasaafi barbaajata. Silaa paartii mormitootaatiif baajata mootummaan ramada. Walqixa kan paartiin Abiyyi argatu paartiin Abaa'ootis argata. Haga humna isaati humna namaati. Akkasii bara. Seeruma addunyaatti akkasi. So horichi kan ummataati gaa. Horiin gibira ummataati miti maal? Hay kajarri deeqqifatanii argitee namarratti diddigan kun bar qabeenya ummataati bar. Mindaa ummanni kafaluufidha bar. So kanaaf ijoollee isaa hundaaf qoodama mindaan gargaarsi biyya alaas hin kennamaaf jaraaf. Akkuma paartii biyya Keeniyaatti sargine biyyoota faranjii dhiisaati. Biyyuma ollaa Keeniyaa achitti sargine. Paartiin inni aangoorra jiruuf inni bu'ellee damooza walqixa. Damooza akka damooza walqixa qaba. Baajata mootummaati. So ilaal kanaafi gammachuun utuu argitee hojii barbaaddatu Abaa'oon egaa damoozan qabu dhugaadha. Utuu hojii barbaaddatu egaa waan naabaas hojjeta waan gilliisee eega magaalaa galleeni hojjanna jedhaniitu qabaniidhaatti darban. Waraana keessaa boojiin immoo jedhan waraana iyyuu galchanii
galaa jedhani nama hundayyuu galchani nu karaa Eertiraa dhufe mee eessaa walitti fidan so akkana kanaafi wanni nama baasu amma koloneera sana hordofa addugaa rabbiin isiniin jedha ijoolleen OPDO keessa jirtan waraana keessa jirtan koloneera kana gammachuu ayyaanaa hordofa hoogganaa illee dhaban isinumatu bor hoogganaa ta'a isinummaan itti daddabalama tunkana kaayyoon immoo Oromoo gadi dhaabuu danda'u imimmaan Oromoo irraa qoorsuu danda'u abaa'oo malee jiru bakka tun egaa dhugaan jirtu kana Jawaari galeera akkuma sila sinin jedhe amma booda akka abaa'oo si durii argitee paartii hundayyuu dudubbisan hin danda'ani amma ajaja maraaraatiin ala bakka TV numa wannaa ta'a jechuu abba booda maal taare akkam ta'a achiin argitee kaawawoo arrabsaa yookaan akka inni hin mo'anne dubbataa jaarmiyaa keessa jiraachuu way dandeessa hin dandeessu so kaabaa'oodha moo inni maa inni jool akka kan maraaraa darbee akka kan maraaraa argitee hojii jabaarra jiru oofisa banate fa gadhiisuu qaba gaa akka TV tokko TV baaleeti moo maal jedhan tokko gadhiisu tokko maal jedha abdii eenyuuti jedha TV tokko wanna reediyoonuma meediyaarraa walitti qabatee dabarsu tokko kan islaamaa taa jedhuun beeku ilaal yeroo hundaa kan jeneraal Kamaal qofa faarsa kan jeneraal Kamaal qofa akka kana baao tokkollee dubbatu kanuma Kamaal oofisa banatee dirra do'aatti manni dirra do'aa akka wajjin jidhaabbattan balaa qalaa kan maaliifi hindu'a dhugaadha gabara haqqii qabaa bara reediyoo baaleeti moo maal jedha laata soo ka baaleeti jedha akkamitti kan nama biraa dabarsare soo akkas ta'uudhaaf deema gaa ONNs ajaja baa'oo malee dabarsitu yaa yoo sobi jedhanillee yoo sobdelleen ajajumaan sobdi malee nama biraatti hin dabarsitu akka duraan bara OMN bakka hunda dhaqee hojjeta bara bakka hunda seene kan immoo silaa nama harkaa qabu kan silaa jaarmiyaa qabu kan silaa bakka hunda ammoo argite nama sadiillee taatu walitti jaarratee qabu silaa baa'oodha bara silaa ONNdha bara silaa akka oduu kana silaa argatu silaa ONNdha gaa'ee maal hay soo isatu dhageesse hidhaa keessa jira ONN waan hidhameef jaarmiyaadhaan hidhameef akka OMN kana furga'ee hojjechuu hin dandeenye furga'een hojjetu so ONN silaa dhaaba jaarmiyaa miidiyaa bareedaa ture utummoo jaarmiyaadhuma of danda'e ka jaarmiyoota kaanillee arrabsin ka waameellee hunda walitti waamuu danda'u ijaarratee gadi ba'e silaa bareeda amma argite mooraa maraaraa keessa taa'ee jaarmiyaan kami maal jedhe raasuun magdal maalat eeno warri gorsee argite yoo gorsituu qabaate Jawaari gorsa namaan fudhatu akkam beekutti yoo gorfameera ta'e karaa dogongoraarra qajeelchitani Jawaar du'ee jira jechuun amma booda bakka amma gaa torban kana anan oolchitani gaa na nyaattu
نمبيكا جوار دويجر جوار is dead والسلام عليكم وقاين جلت تريمتي جوار دويجر بكا ciao بكا ciao